Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isiniin jecha har'aan tana jecha hayyoota addunyaa irraa tahee jecha Maxwell hayyuu jedhamu qabadhee isiniif dhufeetiniin jira. Innis yoo dubbatu akkana jedha: The leader who knows the way and goes on the way and shows the way. Kana jechuun geggeessaa jechuun hogganaa jechuun kan karaa beeku san irra illee deemu, kan karaa sirriidhaa agarsiisuu danda'uudha jedha. Kanaaf jalqaba geggeessaa ta'uuf, hogganaa ta'uuf sadarkaa ollaatti tahee, sadarkaa gareetti tahee, sadarkaa gandaatti tahee, sadarkaa aanaatti tahee, sadarkaa godinaatti tahee, sadarkaa biyyattiitti tahee, sadarkaa addunyaatti tahee, xiqqaarraa hamma guddaatitti hogganaa ta'uuf jalqaba karaa beekuun dirqama, karaa beekuu gaafata. Akkanumaan dhimma dhuunfaatiif hoggansatti fiiguudhaa miti, hoggansa kajeeluudhaa miti, dhimma lubbuu teennaatiif, dhimma qoonqoo teennaatiif jennee hoggansatti fiiguu osoo hin taane jalqaba karaa beekuun dirqama jechuudha. Erga karaa beeytillee karaa beeyte san irra deemuun dirqama. Karaa beeyteen qofti gahaa miti, karaa beektu san irra deemuun barbaachisaadha. Ergasiillee karaa sirrii hawaasatti agarsiisuun, hawaasa geggeessitu san karaa silaa isaaf ta'u, karaa silaa isaaf gaarii jettee yaaddu itti agarsiisuun barbaachisaadha. Kanaaf hundi keessan kan sadarkaa xiqqaarraa hamma guddaatitti hoggansarra jirtan jecha kana itti fayyadamuun isinirra haa jiraatu. Isiniin jecha keessa jirramoo itti fayyadamaarramoo itti fayyadamaa hin jirrullee keessatti uf laalaa. Kanaaf hundi keessanuu karaa sirriitiin, karaa beeytanii karaa sirriitiin geggeessuun isinirra haa jiraatu. Isiniin jecha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hoggansarra jiran xiqqaarraa hamma guddaatti biraan naa gahaa isiniin jedha.